non ilaalu inni kun beekaa sin hamaasuuf akkas jedhu malee nuti ilaala. Murtii tokkitti makiinaa tokko gadhiisuuf eessarraa sii kennama hin beektu. Haala kana keessa seenu keessatti poolisii egaa silaatii ka sirna eegu seera eegu mana murtiirraa yoo yakka hojjette yeroo sanatti harkaaf harkatti yoo si argee si qabu danda'a. Akka kanaa ta'etti mana murtiidhaan yoo murtiin kenname malee waan si qabuuf haa ta'uuti ajajni itti kenname ajajatti badiin kasaa miti nama jeessu nama hidhu kana keessa galamee jira jechuudha. Kana keessatti egaa warra mootummaa keessa hojjetan kanatu yeroo yeroodhaan yaaddoo qaban dhufanii nutti miseensota hedduu qabu. Akkasumas warri siivilii jiran yaaddoo mootummaan kun akkatti jiruu fi akkatti Oromoo qabee jiruu fi dirreen Oromiyaa kun dirree waraanaa fi dirree hidhaa fi dirree waan ta'an akkatti isheen jirtu kana nutti mataa jiranii jechuudha. Kuni haala yaaddisaa keessa darbinee filmaatatti deemneeti furmaata itti goona kana fakkaataa eeggataa ture. Kuni taanee filmaatichis danqabee mootummaan danqaa seennee jira. Kanarraa kaanee gaafa hunda walitti cuunfinee Oromoon rakkina keessa Oromiyaa guutuun uummati rakkina kana keessa jira. Akka gaariitti ka odeessa isaa qabnuu fi ka mootummaa keessa jiranis ka odeessa isaa nuu kennanii fi kana caalaa biyyi caccabaa jirtu keessatti mootummaan giddu galeessaa akkasitti caccabaa jirtu keessatti mootummaa Oromiyaa dadhabsiisuuf jedhee immoo kana hunda Oromiyaa keessatti uumee jiru keessatti akkasitti itti fufuu dandeenya. Ka hojjetaan mootummaa waajjira Oromiyaa walii galaa gubbaadhaa qabee ammaanaatti rakkina guddaa keessa jiru. Keessaa yaa'ee deemuuf ka yeroo hundumaatti nutti mataa jiru gariinsaa Oromoo akkas rakkataa jiru arguun barbaadu. Kana keessaa yaa'ee deemuu qabna ka jedhu dandeettii guguddaa warra qaban. Lakkoofsi isaanii immoo guddaa lakkisaa obsaa. Walumaan furmaata goone nagaadhaan deemu. Kanaan qabaabaane kana hunda walitti cuunfinee doolaa gaafatama isaa bahachuu dadhabe mootummaan ce'umsa. Mootummaan kun immoo caccabaatti jira. Tigraayitti baate kibbe akkasitti jira. Oromoon kana booda akkasitti danqaa kanaa fi gidiraa kana keessa jiraate guyyuu reeffa lakkaa guyyuu namni hidhamaa itti fufuu danda'a akka jedhu wal gaafannee beektota keenya gaafannee gorsitoota keenya gaafannee kana hunda baanee furmaati biraa hin jiru mootummaa ce'umsaa Oromiyaa dhaabuu malee akka jedhu kanaa jechuudha. Barbaachisummaa mootummaa ce'umsaa kanarraati qaba. Kanarratti dabalatee akkuma iddoo ibsee fi yeroo adda addaatti ibsinu namni bahee galuu hin danda'u mana isaatii keessaatii. Eessatti hidhamaa fi attamitti hidhamaa hin beeku jechuudha.